Kan bishaan waan afaanii qabatuun hin qabne jira. Namni kadhaa baree dalagatu durumaanuu Itoophiyaa keessatti. የሚለምን ሰው ደለግ ዩኤቴል እንደለገቱ ከራስ ሰርቀት ማለቀ ጉሩ ዋን በሬፍ ከዳታን ወሊላ ማንሲ ጀሪባ መኩሽ እቲም ከዳታኒ ወሊላ ከዳታ ከሚቱ ጅርቤታ ከሚለን ቀምኔ ከኖጀቹ እንደንደኝ እንከነማ ፈመለ ገሩ ከንዴማ ከዳቱ ጅርቤታ ነጋ ቁልቁሉ ዮሌ ወጂውም ነው ወጂው ረዳብ ከንዘበኛታ እቀጠረሜ ጅራችሁ እንደው ቆይ በእናትሽ ተከላላ ከም ጎታት ያመ ከነ መቃኺያን አከስ ጎዲቲ ወረሙ ሰኒ ወሮተ ቃማ ሚደምቶቶ ታን ሃጃ ወይን ቀበዋንቲ ፋቲትና ጌሰሽ ይወጅራተን እንዴ ለኮፍሰን ቀበኔ አማኒ ዮሚ ቦሩ ሜሻን ቢታ ይወረብ ጀዴ ቦሩ ኦጂ ሜሻን ቢታ አንቴፍ ነመሜቅ አከናገውን ቤኩ አኒን ኢራክ ሂርማቹ በርባደሺ ለኮን ቀበኔ ዮ ማለቀ ወ በርባደ ዮን ይየቴ ዮርጉን ሲሚ ጀኔ የሮ ሲሚ ጀቱና እርግታ አኖፊክ ያቢቴን እቲ ሲደበሉ ረንዳ malal borkennu kan barbadu zayti midhaan shorba daku shunkurti yumal laqee ergame nagaate boru kana qoduf ammalal bakkeeti birii kuma dhibba tokko kuma dhibba lama baasee nama dhibba sadii dhibba afur faxarsiisurra nama shantamaaf waan isaan torbee tokko guutuu nyaatan kennuufitu baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef baay'ee waan si ajaa'ibu dubartiin tokko kaleessa karaa xaragdii qarshii kuma lama qarshii meeqa kana godhu kam kan godhu jechuun amma waan bibbittu kanaaf namni tokko ammayyoon hin ergee qarshii meeqa erguu qaba? Kan nama tokko bituu barbaadde amma fakkeenyaaf shunkurtiin faa qarshii kiiloon tokko qarshii 80-90 hanga 100tti gurgurama shunkurtiin kiiloon. Fakkeenyaaf amma nama amma fakkeenyaaf nama 10f kan yoo barbaade nama qarshii meeqatu ga'a jechuudha. Maal faa kennuu barbaadda? Waan ati kennuu barbaaddu? Wanta ati amma jechuu jirtu kan. Quantity isaatu murteessama fakkeenyaaf daakuu kiiloo meeqa kennuu barbaadda daakuun kiiloodhaan waan ta'eef shunkurtiinis kiiloodhaan zayitiin silaa beekamaadha abbaa liitira 3 abbaa liitira 5 abbaa liitira 1tu jira waan ta'eef jechuun akkamitti ree kiiloo takka way geeffama waan wayyaa geeffamame jechuun ati akkamitti geessu deemte jechuun ati na himre an akkamittiin geessa beektaa shunkurtii kiiloo 5 yookaan kiiloo 4 qusatanii fayyadamu zayitii abbaa liitira 3 ingeessa midhaan shorbaa kiiloo 5 daakuu xaafii akka jechuun egaa warreen namoonni deeggarsa kennatan kuni akkasitti naa geessisu jedhamu daakuu xaafiitu geeffama kiiloo 10 yookaan kiiloo 15 faa tamiriin argame immoo kaartooniidhaan bitameet keessaa kan fuudhamu jira ishigiin tokko kaartooniin tokko birrii 2,400 moo 500 beeku kaleessa ijoollee bichiise isa keessaa immoo firee tokkotu kennama jechuudha. Amma dhaggeeffadhu anillee irratti hirmaadha. Ijoolleen faamilii xiyyaas ni jiran nama 5 nama 10 akkana si galee duraan akka biratti yaadni biyya tanatti gochuu kaane garuu biyya tana irratti Itoophiyaatti yoo godhame bareedaadha si galee. Kanaafuu amma wanta ati jette kanaaf kan nama 10 meeqa ni ta'a? Embeeku jedhee zayitiin leetirii tokko abbaa leetirii 3 kuma tokko galeera baay'ee dabalaa jira daakuunis immoo walii lama xaafiin illee darajaa qaba wanni beekuu qabdu. Okay amma hojjechuun dandeessu? Qo'i meeshii hima. Yaa hisaabni akkasitti yaa maal faa kennuu barbaada? Yoo barbaadde bar kan shorbaa keessaa dhiistee xaafii zayitii fi shunkurtii kennuu dandeessa tamirii illee dhiiste ወሳኝ አይደሉም zaይቲ shunkurtii fi xaafii kenninan በጣም በቂ ነው እሺ እሱን አስቦሽ ለ10 ሰው 3 አይተም ቆይ እሺ ለ10 ሰው ማለት አንድ ፈረስላ በአንድ ሺህ ቢያዝ 10 አንድ ፈረስላ ቆይ አንዴ በኪሎ ላባዛልሽ ካልኩሌተሪ ነጀላ በዴ 10 ኪሎ ማለት 1000 ብር ነው 10 ሲባዛ 10 100 ነው 100 ኪሎ ማለት ደግሞ 10,000 ብር ነው ከዛ ዘይት ደግሞ 10 ከገዛሽ ደግሞ 1,000 ብር ነው እሱም 10,000 ብር ነው 20,000 የቀረው ሽንኩርት ነው ሽንኩርት 100 ነው 3 ኪሎ ከሰጠሽ 30 ኪሎ ሲባዛ በ3 3,000 ነው ኦልሞስት ወደ 24,000 ማለት ነው ኦኬ ተኩ ለማዲ ባከም ኮሜንቲን ተኩ ለማዲ ባይዘዌ ዋንቲ ወቹ ቀብደን ተኮ miskiinni nama miskiinaa tokko nyaachisuun
dirqama namni tokko muslima ta'uun gahaadha shi sini galee fedhu jimmaatii fedhu arsiitii fedhu harargeetii jechuudha donqoro bulooksi godha wallahi dhiifama garuu soomana naa kan nama arrabsina goote namni tokko wallahi sanii miti bar amma maal jedhan beektaa sadaqaa yoo kennatani harki mirgaatu arguun harki bitaatu arguun qabu jedhu sadaqaa yoo kennatan sirri harki bitaatu arguun qabu garuu maal inni maqaa kiyyaani namni tokko ana jedhaan viidiyoo sallaalee miskiina san yoo lafa isaa barbaadee gargaara jecha akka malee namni sadaqaa na argaa poostii godhu. Fagoon dhaqini nuti bar amma fakkeenyaaf maallaqa namni natti ergate kanan viidiyoo waraabu waa lamaa fi baay'isee tokkoffaa. Aslan dhaggeeffadhu ka'ee naan godhu viidiyoon jaaladhu shan. Ani immoo maaf hin godhe sitti fakkaate yoon illee kan kee maxxansuu dhiisee si erguun dirqama amaanaan kee bakka ga'uu qaba lamin የሰው እርዳታ የሰው አማና ሲመጣ አማናን ሱን bakka ga'uusaa viidiyoo taqarxoo ይፖሰታል namni maal naan jedha beektaa erga kennite maa posatta jedha ani namni ilaalee akka gargaaru lammaffaa abbaan amaanaa akka argu dirqama. No dhugaa ta'e wayifiin je maaliif jenaan amma dura ni hayattaadha faatee waan tokko fuuneeti akkatti namarraa ijoollee nam lamsadii goonaan viidiyoo ani amala kiyyatti waa namaa kanneen viidiyoo poost godhuun jedhu gisee hedduu amma ijoolleen ni beekan miidiyaa kanarratti namni akka nama ta'u akka maakittis ta'e akka faamiliittis nama hedduu akka gargaarre ragaa hin baatan miidiyaa kanarratti jechuun nama hedduu guyyaa takka garuu poost godhee hin beeku wallaahi rabbiin harka ani hin jaaladhu garuu namni maal yaada gisee waliin sheer goone bakka ውስጣቸው ደስተኛ አይደሉም nama poost godhachuu barbaadu faatu jira sinii galee namni soo kanaafu akoon hin jiru khalaas. Bakka walii bilbilaa adabbii kee isa na adabatte kan nama sadii walii galee kan nama sadiiti mi yaa so nama achi nama shan yoo faxarsiiste nama 8 nama 10 yoo kennu barbaad nama 13 sii ta'a jechuudha. Bakka akkasii warroonni immoo faamilii kiyya itti dabalachuu barbaadan warri na waliin ta'uu barbaadan yoo jiraatan ijoolleen faamiliidha ijoolleen billaachaa yoo jiraatan keessaan dubbisuu dandeessanii jechuudha. Akkasii. Xaafiiliin bakka. Yallaayyee. Haadha Faaxeen hin jiru ati diina kooti na injifachiiste qarshii an bor amaanaa kee kennu Faaxeen haadha Faaxee as kaffilishaallo naa jedhiin yoon as kaffilatalu bakaash. Ana soota ta'e inshallah ishin jedha bakuma kudhan baatu timanii mura. Maakin garaa sidaafte baay'isaa. Ati diina kooti. Eshi. Makush bakka naga dawiliin bornaa bilbili. Yalla. Yalla.